haala isiidhaaf jecha taane hanga ibidda mucaa sanitti fudhadhu sababa isiiti jechuudha. Kana hunda wallaaltee jirti namni rakkoo qabu duuba mayeenyu isiidha. Arafeen kalaas bultii biraa jaaru qabna waan jaamu murteesseetii jechuudha. Yoo tasgabbii harkatee siileen bultii isaati itti deebi'uullee danda'a. Yoo ammoo hin danda'amne ta'e san akka rabbi godhee murtee nuti ani harkaan qabu jechuudha. Akkanumaaf itti ana ammoo lubbuu lamaan oolchuuf murtee takka murteeffadheetiin jira. Arafee jaaree akka dubbii isitti hin goone bultii isaa geggeeffatu isiillee tasgabbeessuu akka danda'u hamma danda'utti gorsaa qaceelchuu fuusisuu bakka saniif booda sheena'uurra warri dubbii tanaa numaaf keessaa bahii akkana jechaa turtan hundi keessanuu naaf galatoomaa isiniin jechuu barbaade. Dhugaadha dubbichi kanuma keessaa baanee keessaa laala ta'anii akka wal godhan laalani garuu dhaloota wanni tu wal fixuu kanarraa iddoo dhukkooyteetuma akka gootu akka falaa godhuudhaatutu dirqama jechuufiin anilleen iddoo tanatti cabutti jira. Waa hedduutu jira beekaa waan takka osuma beeytu osuma agartuu dhiiftee keessaa deemtee booda sheena'uurraa sheenaa san hambisuudhaaf ammoo laffa'uun barbaachisaadha jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shama akkam jirtan bakkuma jirtaniin nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jecha arraas deemnee jira numaaf bakki itti taa'u waan jiru. Inshallah hordoftoonni keenya warri nu yaaddoytan haala keessa jiru hunda warri quba qabdan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Egaa dubbiin deddeebitee jirti yeroo hedduu deddeebi'aa turte deddeebi'uu kanarraa isinilleen isin nufachiifte yookiin isin hifachiifte isin dadhabsiifte jechuu kiyya akkasitti warri dubbii tanaa numaaf keessaa bahii akkana jechaa turtan hundi keessanuu naaf galatoomaa isiniin jechuu barbaadeeti. Dhugaadha dubbichi kanuma keessaa baanee keessaa laala ta'anii akka wal godhan laalani garuu dhaloota wanni tu wal fixuu kanarraa iddoo dhukkooyteetuma akka gootu akka falaa godhuudhaatutu dirqama jechuufiin anilleen iddoo tanatti cabutti jira. Rabbi na gargaaru du'aa na godha isiniin jechuu barbaada. Kanaas akka na hubattaniin barbaada jechuudha. Kana qofaa miti waa hedduutu jira beekaa waan takka osuma beeytu osuma agartuu dhiiftee keessaa deemtee booda sheena'uurraa sheenaa san hambisuudhaaf ammoo laffa'uun barbaachisaadha jechuudha. Aarsaa kafaltee hanga danda'amutti waan san tasgabbeessuu si barbaachisa malee keessaa deemtee yeroo miidhaan dhufte yookaan rakkoo walirra fidanii as deebitee boohuuni kuni egaa sheenaa lammaffaa sitti taa'aa jechuudha. Sheenaa sitti taa'aa kanaafi iddoo tanatti cabee dhukkaa iddoo taa'aa jira. Inshallah haalli hundumaa dadhabame isiis dadhabnee jira. Wanti goonu hundi wallaalame akka waliin balleessine lubbuu lama eeguun dirqamata. Lubbuu lamaan ammoo akkaataan itti eenyu eegutti jirruus inshallah isni rabbiitiini amma isin ani wanni lafa tana keessatti bakka tana keessatti haalaan dhukkaa'e rakkadhee keessa taa'uufi dhugaa takka baruufi arafeen rakkoo qaba moo feerusaan rakkoo qaba hajuufi jechuudha. Amma rakkoon osoo deemtu duraan arafee seeqa turre isin haadha rakkoo taate sababni kana itti jechuu danda'e maali yoo jettanii mucaa kana isaa bahee nama biroollee fuudhe jee yeroo isin dhukkubsan keessatti haala biroo keessa ture haala san keessaan aariidhaan anilleen isattis dabre inshallah isin rabbiitiin qabee uleelleedhaan hidheellee garafee gartee akka hundatti tumeellee manatti isiidha caccabsellee deebisee san booda immoo haala hunda keessatti akka jiraatanii fi haala ta'u hunda irratti waan danda'u gorsee kaniin waliin dhiise ammas dubbii lafaa kaatee jechuudha. Dubbii lafaa kaatee irratti jaartii gaa duraan taanis fuudhee jira taanis ni dhufte taan ammoo ta'u dhuftee fiifuu ibidda birootiin nutti dhufte sanillee hiike jaa akkaataatti hiike gaasan isaantu wal beekaa ani hin beeku. Warri hiikaa isiilleedhaanii gammadde jettan dhiifama naa godha ani hiikaa dhaloota waliin facaasuudhaaf gammachuu takkallee hin qabu. Garuu akkaataa dhaloonni kun itti wal qabatee waliin deemu kanaga murtee isaanii isa kanaatu na dhibe. Kanaafi haalli qabannaa isaaniitii fi walitti dhufeenyi isaanii waliin deeman kun hoo
sirri bakkaan ga'uu ni danda'a ammoo dhibdee qaba hajuu isa kanaan na yaachise malee ani wal facaasu isaaniitiif gammachuu takkallee hin qabu garuu akkaana wal godhuurraa haalan taane hunda keessa wal deemuurra akkasuma irra wayya haa ta'u jechuu wanis natti dhaga'e maaliif iddoo tana daadarkaa hin jira waa hedduun harkaa jira Fayyirusaan gaasanuu akka nama sammuun isii sirrii hin jirre waan isiin dalaytu isinis quba qabdu anis qubaan qabaa kanarraa kan ta'e mee mucaan kunis haalli inni keessa jirus fakkeenyaaf harka isaatiis laalutti jirtan haaluma jireenya isaa keessattuu takkittuma tanaa qabatee yoo oofate hajuu gartee daadarkaa keessaa ba'uudhaaf haalli sammarti ta'e. Inshallah ergata illee ergataan illee hiikee tunillee akka isiin dhugoote laaltanii harkaa jirtanii jechuudha. Amma qaamni rakkoo qabu eenyu jennare Fayyirusaa ta'ee jira jechuudha. Fayyirusaan qaama rakkoo gaafa taatu akkam ta'uudhaas si baasa. Rakkoo san walitti dhiiftee keessaa deemuun yoo isaan kun waa wal godhan yoo wal miidhan yoo wal galaafatan booda sheenahuun walii boohuun yookiin warri halaala jirtan amma laaltan kunis maa gaafuma san dhiiftee biraa deemta haala kana yoo ta'e hoo kajaamu hafa hin qabu jechuudha. Beekaa dubbii takka abbaa ofirraa laala takka namaan namarraa laalaa jaanii jechuudha. Akkasuma taabbaan ofirraa laalu san ofirraa laaluufiin bakka tanatti dhukkaa'utti jira malee anis jaaladheetii miti yookaan waree fi dubbii hojiif qabaadheetii miti jechuudha. Akkuma eenyu jireef jireenya qabu jireenya niin qaba. Jiruuti yoo uffachuudhaaf nama agartee fedhii faamilee karoorallee guddaa qabu jechuu barbaadeeti. Kanaaf waan kana sheenuu irraa itti cabee keessa taa'ee gartee waan kana kar tokkotti baasuun qaba kajuufin keessa taa'e. Ammoo isiin dhiibatte keessaa baate haalan taane hunda keessa seente haala kana gaa walumaan laallee harkaa jirraa jechuudha. Amma duuba maaltu mala walitti dhiiseetiin biraa deema lakkii hin danda'amtu akkamtu malaree. Tasgabbii dhabdee jirti. Tasgabbii dhabdee jirti. Nuu waliin qabattee jirti. Haala isiidhaaf jecha taane hanga ibidda mucaa sanitti fudhadhu sababa isiiti jechuudha. Kana hunda wallaaltee jirti. Namni rakkoo qabu duuba amma eenyu isiidha. Kanaaf an akkamiin godhu qaba? Walitti dhiiseetiin isaan biraa deemuu qaba. Lakkii akkas godhuun qabu. Amma arafee akka miidhaan biraa hin dhufne lubbuun takka maraatummaa qabaattu saanuma jiraattu. Lubbuu lama balleessuurra takka qabnee arafeen kalaas bultii biraa jaaruu qabna waan jaamu murteesseetii jechuudha. Isiis akka miine isiilleen akka isa miine akka waliin miine jechuudha. Kasanirraa haftee yoo tasgabbii harkattee isiilleen bultii isaati itti deebi'uullee danda'a. Yoo ammoo hin danda'amne ta'e san akka rabbi godhee murtee nuti ani harkaan qabu jechuudha akkanumaaf itti. An ammoo lubbuu lamaan oolchuuf murtee takka murteeffadheetiin jira. Arafee jaaree akka dubbii isitti hin goone bultii isaa geggeeffatu isiillee tasgabbeessuu akka danda'u hamma danda'utti gorsaa qaceelchuu fuusisuu bakka saniif booda sheena'uurra egaa nama numa hundaa ka'ee ibidda nutti roobsuu barbaadu keessa teenyee waan hin taane godhuurra isii tanaan murteeffadhee jira. Amma murteen tiyyaa qaamni badii Fayyirusaa ta'uu dhibbaa dhibbatti mirkaneeffadheetiin jira. Warri dubbiin tun ammaattee jirti asitti hin dhaabbattu eessaafuu deemti numaaf atilleen rakkattee jirta keessaa bainaan jettan bakkuma jirtanitti galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Wanti keessaa bahuuf na dhibdee natti ta'e na dhoorke hanga ammaan tanaa daadarka dubbii tana keessa naan taa'aa jiru tokkoffaan lubbuu lama oolchuufi lubbuu lama ta wal galaafachaa jirtu addaan dhoorkuufi. Akkana ja'amu kana yooniin kaniin godhatee lubbuun lamaa yoo wal galaafatte warri ammaan tan akkana ijoolleen booda maaf yeroo san walitti dhiiftaa takka arfee fuutee kara biroo maa hin goone jechuu waan hin oolamne jechuudha. Kanaafiin bakka tanatti dhukkaahee akkuma reefu jechaa jiru dubbii takka abbaa ofirraa laalaa takka nama irraa laala kajaansanii akkuma reefu juusanii kanaafiin bakka tanatti daadarkaa jira malee dubbii yookaan waree yookiin maali yaa'ii jaaladheetii miti jechuudha. Kanaafuu isinillee bakka jirtanitti naa galatoomaadha. Haala keessa jirru bakka keessa jirru numaaf rabbi qofaatu beekaa. Isa kaan ammoo inni halaala hanga beeku qaba.
wanti isinirraa dhoysinee as keessatti qabnee jirru hafuula keessan duraan finne waan baay'eetu tarii jira. Garuu hunduma baasaa yoo deemanii hedduu namatti isin tolu. Maaliif nullee gaariidhaa miti jechuu barbaadeeti. Kanaaf amma tokko amma dandeenyu qabnee isin biraan gahaa jirra. Murteen amma takkaa fi tokko arafee fuusisuudha. Feerusaan ammoo gaafa urjiin dhuftee ulaaltanii jirtan natti fakkaate tasgabbii godhattee jirti. Nagaan tasgabbiidhaan haasoyti. Garuu erga isa hiike jee ibidda takka nutti qabsiifte. Nullee waliin qabat ni fuusifta maal jettee akka nu goote waan isin hin qabu isin hundi beektan jechuu barbaadeeti. Kanaaf amma akka isaanis waliin miine qabee arafees akka laaleetumaan itti fuudhu deema. Kanaafuu warri gartee haalli kun hin ta'uu fi ta'a yaada keessan ka qabdan isinilleen jalatti isinirraa eenyam yaada keessan nu qoodu hin dagatinaadha. Maaliif yaadni dhaloota murteessaa jechuu barbaadeeti. Kanaafuu hordoftootaa fi daawwattoonni keenya wanni toora numaaf miidiyaa irraan nu daawwachaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jechaa nagaa naa turaa hanga viidiyoo birootiin qabadhee isinitti deebi'utti viidiyoo tanaa asumarrattiin hin goolabaa ammoo eenyu fuusisan arafee numaaf arafee eenyu fuusisuu deema warri jettanis warri yaada ammarraa seentanii jirtan eenyu akkaan fuusisuu deemu bal'inaan isiniif fiduufiin deema. Isiillee nama sanillee isin wal barsiisuu fi isallee walitti fiduu fi warra isaanii gadi fuusisuun deemu yookaan isaanii olii taate malee isaanis isaan malee namni akka hin jirretti jala saraaranii sammuu ofitti himanii akka ofiin fedhanitti nuun taphachuuf maaliif nurra deemuu barbaadanii garuu namni ni jira haa arkanii tasgabbii haa horatanii jechuu barbaadeeti. Kasanirraa hafe wanta silaa ta'uu qabu ilmi namaa ta'uu irra jiraatu ta'eetiin jira. Kanaafuu isinitti dheeradde umrii isin haa dheeressu nagaan nu tura baay'ee bakkuma jirtanitti isiniin jechuu barbaada.